kabajamoo hordoftoota YouTube channel Fayyo jaalala akkam jirtu nagaa keessanii an baay'ee nagaa kiyya galata waaqaa ta'u har'a haala hojii biyya keenya tokko siniif kaasa biyya keenya keessatti hojii akkamii akka hojjetamaa jiru jechuudha siniif kaasa jechuudha YouTube kiyya afara warri taatan subscribe godha akkasumas video kee like gochuun dagatina sinin jedha egaa biyya keenya keessatti yeroo baay'ee wanti hojjetamu hojuma wal fakkaataadha anis amma ka'eenii kaleessa manaa jechuudha kaleessa manaa daandiirra deemaan ture miilaan jechuudha miilaan deemaan ture dhugaa isin hima waan taajjabeedha dhugaa waaqaanii akkasitti waan akkana hamma kana ta'anii dubartoonni qofti kanatti daandiirra hin daldalu jedhee yaaduun hin daldalu waan tokko hin daldalu garuu akkana sararamanii daandiirratti dubartoonni qofti akkana hin daldalu jedhee yeroo baay'ee galgala sa'aatii 12 booda manaan ba'u'anii sa'aatii 11 booda faa manaa hin ba'u'an osoo bakka tokko dhaqeellee dafee manatti deebi'e maaliif hojii kiyyas mana keessas anumatu dalagata waan ta'eef bakka tokko osoo dhaqeellee dafee manatti deebi'a jechuudha so akkanatti dubartoonni daandiirra guutanii madadaadhaan sararaanii daandii konkolaataa gamanaa gamas guutanii hojii akkas hojjechuu isaanii dhuguma siniin jedha kaleessan argan akkattiin jechuudha dhugaa waaqa kaleessan arge bakka takka niin arga garuu kanatti hin agarree egaa maal argite yoo naan jettanii daandiirra dhugaa waaqa daandiidhuma kan akkanatti qabate jechuudha daandii bitaa mirga daandii konkolaataa beektu dubartoonni waa isaan daldalan sinitti hima dubartoota akka jiran durba ijoollee durbaa dubartoota durbadha nama guguddaanu keessa hin jiru nama guddaanu ani keessatti hin agarre yaa'u namni guguddaan baay'inaanii gabaashee xixiqqa gabaashee gulliitii faa maal faanumadhaan isheen hin beekon ishee faa gurguratu ishee nagadu dubartoonni gurguddaanii ijoollee durbaa garuu maal gurguru seetanii karaa irratti maqaan isaa chiipsii yookaan dinnicha zayitiidhaan chiipsii jechuudha dinnicha akkasumas isa affeelamee maqaan isaa maaliini affeelamee dinnicha affeelanii isa barbaree yookaan mixmixaadhaan lamadha akka bomboliinootti zayitiidhaan hojjetanii jechuudha sambusa gisamti agartumti waan isaan hojjetan akaayii isa baaqelaa affeelamee kaa'amee akka akaamu affeelamee akaamu ammas ataras bifuma sanaan jechuudha shumburaanis bifuma sanaan jechuudha garbuun illee akkasuma garbuu fi maal walitti dabalu garbuu suufii faa qabaa waan akkasii jechuudha kan biraa boqqolloo asheetii waadanii affeelanii gowa kana madadaadhaan kana hojjetu dubartii qofa daandii hamma kan akkas naannee akkas nama geessu irra dubartoota qofa ijoollee durbaa qofatu guuteera jechuudha na ajaa'iban dhiirri keessa hin jiru dhiirri taasa kanumti kana keessaa hojjetullee dhiira tokkoon agarre dubartoota qofaadha jechuudha hojii biyya keenya keessatti hojjetamaa jiru jechuudha sanuu sa'aatii 11 booda kan isaan jalqaban jechuudha galgala keessa sa'aatii 11 galgala dhamamtiidha sa'aatii 11 kaasanii jalqabu maaliif seetan sa'aatii sana kan jalqabanii namoonni galgala qilleensa furachuu yookaan wakii sana ni bahu jechuudha namoonni baay'een akkuma ni kaleessa akka tasaa gadi ba'ee argee jechuudha yeroo sana namoonni waan kana ni fayyadamu maaliif qilleensa furachuu bahanii tokko buhaaruu bahan bashannanuu bahan waan ta'eef namni kamillee daandiirra ennaa deemu akka haasaatti yookaas akka bashannanaatti waan tokko kan fedhe sambusaa kan fedhe chiipsii kan fedhe bomboliinoo kan fedhe akaayii kan fedhe boqqolloo waadamaa kan fedhe boqqolloo affeelamaa kan mulluu jechuudha bitatee nyaachaa haasaa karaa gubbaarra deemaa jechuudha
durbi xaqilaalan durbi hunda akkanatti karaa irratti daldalu dhugaa waaqa isiniin jedha. Mee kanarraa maal hubattu sinam? Kanarraa maal hubattu? Sinoo boru yoo galtan maal hojjechuu barbaaddu? Sinoo isaan kun egaa warreen kana hojjetanii isin osoo hin taane baay'ee isin osoo hin taane warreen kaapitaala xixiqqaa qabanidha. Kaapitaala xixiqqaa yookaas immoo maallaqa xixiqqaa maan warra socho'uu eegalanidha jechuudha. Isaan kun maallaquma 5,000 6,000 maaliifi maashiniitti zayitii maashiniitti chiipsii yookaan saambusaa saa ta'u chiipsii tokkuma saambusaanis bomboliinoo akka zayitiidhaan godhamus maashinii isaa tokkuma. Maashinichi birrii meeqaan akka bitamu hin beeku. Egaa sanarraa kaaneetu isaan tilmaamuu eegala. Isaanii hammana waan qabanii fi hammanaan socho'uu jalqaban. Garuu yeroodhaa booda jarreen kun jechuudha bakka guddaa ni gahu. I am sure dhugaa waaqa. Namni garuu yeroo isaan ilaalu daandii irratti yeroo haala kanaan isaan ilaalu yeroo isaan akkas daldalan yeroo isaan akkas tuffachuu danda'a. Namoonni baay'een tuffachuu danda'u. Hojii isaanii kana careless ta'uu danda'u. Garuu namoonni kuni na amana waggaa kana iddoo sana hin jiran. Waggaa kana gara suuqiitti jijjiirama. Inni kaan gara mana ciree xixiqqaatti jijjiiramu. Jijjiiramu dhugaa waaqa baay'een isaanii jechuudha. Isin garuu maal hojjechuu qabdu isin yeroo dhuftan? Isin maallaqa illee qabdu. Yoo xiqqaate maallaqa 100,000 ol 200,000 300,000 500,000 600 haga amma doolaarri baay'ee ol ka'een immoo baay'ee qabaachuu dandeessu. 500 olii 700 qabaachuu dandeessu yoo mana ijaarrate yoo lafa hin binne waan akkanarra hin geenyete maallaqa qabaachuu ni dandeessu. Kanaafuu isin immoo maal hojjechuu qabdu? Dhugaa waaqa sirriitti na caqasaa isiniif waan isin fayyadu isinitti hima. Because isin amma biyya Arabaatii dhuftanii kana achitti daldaluu jechuun mooraal jechuun moraaliidhaaf malee hojjettan rakkoon qabu. Garuu haamilee keessaniif gaarii miti. Because biyya Arabaa hojjettee dhuftee kana karaarraa kana hojjetti yeroo jedhamu anattilee natti dhaga'ama nama waan hin ta'eef jechuudha. Biyya Arabaa hojjetteetu qixxeedhuma keenya warra birrii liqeeffatee hojjetu faana kana hojjettaa yoo isin jedhan dhugaa waaqa haamilee keessi tuqamu. Nama waan taateef jechuudha. Waan baay'ee keessa darbite waan dhufteef akka keessanitti achi hojjedheera waan ta'eef wantoota xixiqqaa akkanaa hojjechuun barbaadu shuur dhuguma isinitti hima dhugaa waaqa. Maaliif haamilee kiyya na tuqama. Namni immoo haamileedhaan jiraata. Namni baay'ee lafa kanarra kan jiraatu haamileedhaan jiraata. Maallaqa miti, qabeenya miti. Namni haamileensaa du'e kaasuun hin danda'amu. Namni haamileensaa du'e humaa hojjechuu hin danda'u. Humaaf illee intarastii hin qabu, fedhii hin qabu jechuudha. Namni haamilee hin qabu jiraachuuf haamilee hin qabu jechuudha namni akkana. Ani du'uumarra jedheen deddeebi'a nama jedhu jechuudha. Namni akkanaa immoo jijjiiraman agarsiisu. Haamileen kee nagaa ta'uu qaba hojjettee jijjiiramuudha. Kanaafuu illee isinitti meera. Waan amma isinii tarreesse kana hojjechuun barbaadu. Because waan naan jedhamu sun haamilee na tuqa. Haamilee na tuqa. Kanaaf isinis the same as isinillee akkuma kana jechuudha. Yoo achi dhuftanii dhugaa waaqa karaarra teessanii boqqolloo asheetii nagaddu taanaan chiipsii kana gootu taanaan akaayii nagaddu taanaan dhugaa waaqa haamilee keessantu sun tuqama. Kanaaf maal hojjechuu qabdu ree? Isin akkasiin madaalutti isin akkasiin irraa bareedutti bakka dhuftaniif waan hojjettan faana akka isin madaalutti isin baay'een keessan jechuudha. Mana miidhagina dubartiifaa yoo hojjetan baay'ee isin irraa bareeda. Tokkoffaan jechuudha biyya guddaadhaa dhuftan. Biyya guddaadhaa dhuftanii waan baay'ee illee ni beektu. Meeshaalee biyya kanatti namni baay'inaan hin fayyadamne illee kwaalitii kan ta'an achitti fayyadamaa turtanii mana keessattis maatii faana jiraattan Araboonni yeroo fayyadaman illee argaa turtanii sirriitti waan fayyaduuf waan hin fayyadne dubartootaaf jechuudha. Miidhagina isaanii, bifa isaanii, rifeensa isaanii, qaama isaanii hundumaadhaaf illee waan isaan fayyadu sirriitti beektu jechuudha. Kana ani waanan argedha. Biyya kana keessatti osoo hin fayyadamin osoo hin argin achi deemee waan hin arge jechuudha. Quality isaan fayyadaman waan hin arge jechuudha. Kanaaf meeshaalee akkanaa sirriitti galfattanii jechuudha. Sirriitti galfattanii hojii akkanaa hojjechuu dandeessu jechuudha. Achi dhuftan yeroo jedhamu
kwalitiin keessan illee guddaa ta'a jechuudha. Gatiin keessan guddaa ilaalchi isiniif qabamullee jabaadha jechuudha. Nama biyyoota guguddaa argee dhufee jiraatee dhufedha jechuudha. Sinii galee tokkodha. Lammata immoo suuqii uffataa yoo banattan uffata yeroon siniin jedhu magaala keessatti jechuudha. Uffata yeroon siniin jedhu uffatuma waan ta'e miti. Fakkeenyaaf kan dubaraa qofa barbaadde taanaan ati kan durbaa qofa barbaadde taanaan dubartoonni baay'ee iccitiin dubartootaa kwalitii barbaadu malee maallaqan qusatan. Kun amala dubartiiti. Ani sirriitti hin beekachuudha. Waan barbaadu sun kwalitii naaf haa ta'u sirriitti nattaa ta'u sirriitti narraa bareedu malee maallaqa isaa whatever haa ta'u nan bitadha. Ittillee liqeeffadhee nan bitadha jechuudha. Kun immoo amala dubartootaati. Dubartoonni maallaqaaf jedhanii waanuma ta'e hin bitatan jechuun bitachuu barbaadu taanaan uffachuu barbaadu taanaan fataachuu zannaquu barbaadu taanaan maallaqan qusatan dubartoota. Kanaaf sinoo maal gochuu qabdu? Suuqii akkanaa banattu taanaan suuqii kwalitii uffatoota kwalitii uffata dubartoonni jaallatan yeroo baay'ee miidiyaa irratti ilaalanii dubartoonni jaallatan yeroo waan hundumaa kana jechuudha. Waan akkanaa kana jechuudha. Kan isin fayyadamu uffata caammaas jechuudha. Waan akkana dubartootaaf yoo kan dhiiraa ta'es akkanuma kan dhiiraallee dubartiin banachuu dandeessi rakkoo hin qabu. Kan dhiiraas taanaan akkanuma kwalitii jechuudha. Waan akkana horgootee fiddee mana keessa yoo naqxe namni ilaalee namni sirraa bitu hin jiru jechuudha. Garuu kwalitii ishiitii yoo fidde yerootti sirraa bitama jechuudha. Bakka dambeenyaa masii godhata yoo namni isa boodamu si ajajachuu jalqaba jechuudha. Namni ajajaan naaf disiin jechuu jalqaba jechuudha. Kan biraa kun yoo guddaa ta'e jechuudha. Kan biraa kun yoo isinitti guddate kan biraa suuqii kosmootiksii beektu. Kosmootiksii jechuun lippistiikii marra kaana. Lippistiikii, chaappistiikii, kuulii, qalamii qeensatti dibatamu, wanta gurratti kaawwatamu, mataatti kaawwatamu, mataan humaan heeriinis wanti kun hunda achuma keessa jira. Mormatti waan kun illee xiqqaa sitti fakkaatamni maallaqa baay'ee si barbaada kun illee jechuudha. Kanas sirriitti yoo banattee kunis waan dubartoota bareechu miidhagsu waan ta'eef waan babbareedaa fidda taanaan ati waan babbareedu waan bakka adda jechuun layyatti wanta adda ta'e fidda taanaan namni sirriitti sirraa bitata. Yerootti sirraa bitata jechuudha. Sinii galee kana waan akkasii kana itti yaadaan siniin jedha. Yoo kana alammoo ta'ee suuqii akkana noormaalii waan biraa hojjechuu barbaada yoo jettanii suuqii meeshaalee banachuu dandeessu. Meeshaa mana keessaa beektu meeshaalee mana keessaa baay'ee meeshaa mana keessaa yerootti namni bituu dhiisuu danda'a. Biyya keenya immoo baratamaa ta'ee meeshaalee mana keessaa namni ayyaanafaatti baay'inaan yeroo ayyaanafaa bituu jaallata. Meeshaa mana keessaa yeroo ayyaanafaa jijjiiruu jaallatu namni malee akkanuma satajjanii dhaqanii bitaa hin oolan. Maaliif meeshaa tokko yeroo dheeraa fayyadamna kan argee miti yoo nu jalaa cabe yoo hojjechuu yoo maal ta'e kan nu binu itoo inni jiru hin binu. Garuu namoonni baay'een immoo yerootti warri jijjiiran jiru warra kaapitaalaa. Biyyi keenya immoo jaraan miti giddu galeessaanidha kan hojjetamu waan ta'eef giddu galeessaan jiraatama waan ta'eef jechuudha. Meeshaalee akka kanaallee meeshaadhaan suuqii meeshaalee illee banachuu dandeessu. Lakki moo hojjetan immoo akka supermarketitti immoo banachuu dandeessu. Isas akka supermarketitti shaqaxa dhaga akka supermarketti gootanii fataa gootanii isas banachuu dandeessu. Argitanii kun baay'ee si madaala. Kanaaf itti yaadaan siniin jedha. Gara biyyaatti immoo dhumarratti kan sinitti himu garuu gara biyyaatti fiigdanii galuudhaaf hin ariifatina. Dhugaa waaqaan sinitti amma qaala'insi jechuudha. Dhuguma siniin jedha dhagaa oltu maatii keessan irraa ni dhageessu. Miidiyaa irraallee hin dhageessu. Qaala'insi biyya keenya dhuguma waaqaati. Wanti gadi irratti hin jiru ammallee hin dabala yoo ta'e malee. Gaaf darbe waan shunkurtii dubbadheera gaafa uffata wayii isinitti agarsiisee yaadattu yoo ta'e gaaf sana shunkurtii birrii 65 jennaan dhiisee galee isiniin jedha. Amma garuu birrii 80 maal jetta? Shunkurtii qofa miti ga'an akka fakkeenya isinitti sababa qaala'insa kanaatiin dhugaa waaqaan namni wayii maal akka jedhe isinitti immoo magaalarra jiraachuu hin dandeenye gara baadiyyaa gara maatiitti galleetu maatii keenyarra lafa qotannee jiraachuu yaadaa jira. Kana booda
lafallee nuufaa kennanii lafallee qabna nama jedhe yaada akkasii kaas gara maatiitti gara baadiyyaatti dhiyaanneetu jiraachuu mani kiraayifaan waan akkasii nama sababa qaaleensa kana sinii kaasuun koo maaliif beektu si yaaddessuu miti kaasin sodaachisuu miti gara biyyaatti hin galla jettanii akka hin jarjarre dhugaa waaqa gara biyyaatti hin galla jettanii akka hin jarjarreef warri hojiirra jirtan warri hojjechaa jirtan warri maallaqa argachaa jirtan yeroo kana keessattuu sirriitti maallaqa argachaa jirtu sirriitti hojjetachaa jirtu warreen kan jechuudha warreen hojiirra jirtan sirriitti hojjetachaa jirtu warreen hojiirra jirtan sirriitti hojjetachaa jirtu kana jechuun maallaqa argachaa jirtu jechuudha warreen hojiirra jirtan garuu sababa xiqqaaqina anasteenyaa kan jedhamtu jirti sababa jaalallee faa kan jettan sanaan sababa baqa na jibbisiisee na dabbaree biyyi arabaa naan taane waan akkasiitiin talkaasham kinaat jedhama quubsaa miti waan akkanaan fiigdanii gara biyyaatti galuu yaadina yeroo kana keessa dhuguma siniin jedha gadi qabaa hojjedhaati waan gadi sin dhaabu maallaqa yoo maallaqa kanaan dura manarra keessan lafarra keessan ta'e amma garuu gaafa dhuftan maallaqa sin gadi sin dhaabe hojii bareedaa tokko sin hojjechiisu hojii sin madaalu tokko maallaqa sin hojjechiisu hojiilee sila sinii tarreesse keessaa maallaqa sinii isa sin hojjechiisu tokko amma guutatanitti gara biyyaatti fiigdanii galina dhugaa waaqa kun gorsa obbolummaati waan sin jaalladhuuf gadi bu'ee akkanatti sin faana haasee Yondo Gogoremo, my lash sorry, na barresan sinja, thank you for attention me.